Akkam jirtu barattoota, har'a immoo qormaata ministirii kan biraadhaan walitti deebineerra. Chaanaalii keenya karaa feesbuukii fi teelegiraamii hordofuu kan barbaadaniif Orookis Akaademii jettanii teelegiraamii yookiin feesbuukii irratti sarchii gootanii argachuu ni dandeessu. Har'a kan waliin ilaallu qormaata ministirii kan herrega kutaa ja'affaa kan gaaffilee bara 2017 irratti bara 2017tti qormaata ministirii kutaa 7ffaa irratti kutaa ja'affaa irratti qormaata herregaa irratti ba'ee waliin ilaalla jechuudha. Qormaata herregaa kan gaaffilee qormaata ministirii bara 2017 waliin ilaalla. Gaaffii jalqabaa yoo ilaallu hirmaata walii guddichaa yookiin hawaagaa 26 fi 39 kan ta'e isa kami jedha. 26 fi 39 hawaagaa isaa meeqa akka ta'e gaafatamaa jirra. Kana hojjechuudhaaf karaa lama hojjechuu dandeenya. Inni jalqabaa hirmaata walii baasnee hirmaata walii isaa erga baasnee booda argachuu dandeenya. Kana jechuun hirmaata walii kan 26 jennee baasna. 26 hirmaata walii isaa jennee hirmaattota 26 baasna jalqaba. Hirmaattotni 26 tokko jechuu dandeenya. Tokko 26 waan hiramuuf lama jechuu dandeenya. Lama 26 hiramuu danda'a. 26 lamaaf hiramuu danda'a. 13 dhufa. Jennee kanatti tarreessinaa jechuudha. Kan 39s bifuma kanaan 39 jennee tokkoof hiramuu danda'a. 3 hiramuu danda'a. Jennee bifa kanaan tarreessuu dandeenya jechuudha. Sana booda erga bifa kanaan tarreessinee booda lakkoofsa hirmaattota walii jennee hirmaattota walii isaanii kan amma fakkeenyaaf tokko asis jira hirmaattota walii isaa keessaa tokko isa tokkodha jechuudha. Bifa kanaan tarreessinee hirmaattota walii isaanii erga baafannee booda isa guddicha fudhannaa jechuudha. Isa guddaa fudhannee hawaagaa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Hawaagaa jennee kaa'uu dandeenya. Karaa biraa immoo maal goona? Bifa koobtiidhaan diddirsuudhaan yoo hojjenne immoo 26 koobtiidhaan diddirsuudhaan yoo hojjennu meeqa ta'a? 26 lamaaf ni hirama miti? Lamaaf yeroo hirru meeqa arganna? 26 lamaaf yeroo hirru 13 arganna jechuudha. 13 ni hiramu waan ta'eef asumatti dhaabbanna. 39 yeroo laallu immoo 39 lamaaf ni hirama. Sadiif ni hirama. Sadiif yeroo hirru meeqa ta'a? 13 ta'a jechuudha. 13 ta'a. 26 gaafa lamaaf hirree 13 argannee ture sitti 39 sadiif yeroo hirru 13 argannee ture. Kana booda diddiirfamuu hin danda'u jechuudha. Karaa salphaa karaa koobtiidhaan diddiirsuudhaan bifa kanaan deebisaa argachuu dandeenya jechuudha. 13 hirmaattota walii lamaan isaaniiti jechuudha. Hirmaattota walii irratti 13 jira jechuudha. 13 asis jira hirmaattota walii isaanii irra jira. Hawaagaan isaas 13 ta'ee jechuudha. Karaa gabaabaa 26 koobtiidhaan yeroo diddiirsinu 2 13 ta'ee 39 koobtiidhaan yeroo diddiirsinu 3 13 ta'ee 13 immoo lamaan isaarra jira. Kanaafiyyuu deebiinsaa meeqa ta'a jechuudha? 13 ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Kan biraan immoo gaaffii lammaffaan 0.48 gara firaakshiniitti yommuu jijjiiramu isa kam ta'a jedha. 0.4.8 yeroo gara firaakshiniitti jijjiirru maal gochuu qabna jechuudha. Lakkoofsa deesimaalii tokko yeroo nuuf kennamu gara deesimaaliitti jijjiiruudhaaf maal gochuu qabna? 0.4.8 nuuf kenname hin barreeffannaa. 0.48 jenna jalqaba. 0.48 nuuf kenname kana barreeffannaa. Kana jijjiiruudhaaf maal goona? Baay'isuu 100 irra 100 goona jechuudha. Dhibbantaa 100 irra 100 goona jechuudha. Bifa kanaan hojjenna. 100 irra 100 yeroo goonu 0.48 yeroo dhibbaan baay'isnu meeqa ta'a? Meeqa ta'a jechuudha? 48 ta'a jechuudha. 48 irra 100 ta'a jechuudha. Asitti dhibban taane hin jiru dhiifama.
48 irra 100 ta'a jechuudha. 48 irra 100 ta'a. Maal jenne sitti 0.44.8 nuuf kennameera. Gara firaakshiniitti jijjiiruuf immoo irra 100 irra 100dhaan baay'isna jenne 0.48 100 irra 100dhaan yeroo baay'isnu 48 irra 100 arganne. Amma deebiin kana keessa jira yoo ta'e 48 irra 100 ta'uu danda'a. Garuu filannoo keenya yeroo laallu 48 irra 100 hin jiru. Kanaaf maal goona? 48 irra 100 nuuf kenname kana hin salphisnaa jechuudha. Akkamiin salphisnaa? 48 lamaaf hin hiramaa jennee ilaalla. 48 lamaaf hin hiramaa, lamaa yeroo hirru meeqa ta'e? 48 lamaaf 24 ta'uu danda'a. 100 lamaafoo hin danda'ama. Meeqa ta'e? 50 ta'e. 24 irra 50. 24 irra 50 deebii irra jira yoo ta'e ta'uu danda'a. Garuu ammas hin jiru jechuudha. Ammas daballee salphisuu qabna. 24 lamaaf yeroo hirru meeqa ta'a? 24 lamaaf yeroo hirru 12 ta'a. 12 jennaa. 50 lamaafoo 25 jenna. 12 irra 25 jira deebii keenya irra 17 irra 20, 13 irra 20, 12 irra 25 jira jechuudha. Kanaafuu deebiin akka kanatti argachuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabaa isaatti deesimaaliin tokko gara firaakshiniitti jijjiirii jedhamee yoo nuuf kenname maal goona? Jalqaba 100 irra 100tiin baay'isna. Sana booda deebisa isa 100 irra 100dhaan baay'isna. Sana immoo fudhannee yoo deebiinsaa jiraate itti deebisna. Kan kanaan alaa immoo salphisnee deebisa dhumarratti argannu deebii argachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan hojjennee argachuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin kan itti aanu 9 irra 5 gara deesimaalitti yoo jijjiiramu isa kamiin wal qixa ta'a jedha. 9 irra 5tu nuuf kenname. 9 irra 5 kana gara deesimaalitti jijjiiruuf maal goona jechuudha. Gaaffii kana hojjechuuf maal gochuu qabna jechuudha. 9 irra 5 nuuf kenname kana hiruu qabna jechuudha. Kanas hiruudhaaf maal goona? Bifa kanaan hojjechuu qabna jechuudha. Bifa kanaan 5 as keenye 9 as keenye hojjennaa jechuudha. Asitti barreessina 5 ifama. Bifa kanaan 5 asitti barreeffannaa, 9 asitti barreeffannaa. 5 si'a meeqa yoo goone 9 ta'uu danda'a jennee ilaallaa jechuudha. 5 si'a meeqa? 5 si'a 2 yoo goone 10 ta'a. 9 darbeera jechuudha. Kanaafiyyuu 5 si'a 1 fudhannaa, 1 jennee barreeffannaa. Asitti guddiseen barreessaa. 5 si'a meeqatu? 9 ta'a. Si'a 1 jennee fudhannaa. Maaliif? Nu guutuu hin danda'u. Si'a 2 yoo jenne 10 ta'a. 9 caalaa. 9 immoo caaluu hin qabu jechuudha. 1 jennee fudhannaa. 5 si'a amma immoo 5 baay'isu 1 jennaa jechuudha. 5 baay'isu 1 meeqadha? 5 jennaa. Amma asitti ishee nu arganne kana walirraa hir'isnaa jechuudha. 9 hir'isuu 5 meeqadha? 4. 4 immoo 5 ollaa jechuudha. 4 5 ollaa. Kanaafii maal goona jechuudha? Dhiifama 5 4 ollaa. Kana hiruudhaaf immoo maal goona? 0 asitti dabaluu qabna jechuudha. 0 asitti yoo daballe argachuu dandeenya. 0 yeroo asitti daballu immoo tuqaa tokko as kaa'uu qabna jechuudha. Tuqaa asitti tuqaa goona jechuudha. Amma 5 baay'isuun 5 si'a meeqatu 40 ta'uu danda'a jennee ilaalla jechuudha. 5 si'a meeqatu 40 ta'uu danda'a? 5 si'a meeqatu 40 ta'uu danda'a jenna? 5 si'a 4 yoo fudhanne 20dha. 5 si'a 8 fudhannu 5 si'a 8 meeqadha? 5 si'a 8 yoo goone 40dha jechuudha. 5 si'a 8 40dha. 5 si'a 8 asitti godhanna. 8 asitti godhanna jechuudha. 5 baay'isuu 8 immoo 40dha. 40 hir'isuu 40 immoo 0dha. Hafteen hin jiru jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya meeqadha jechuudha? 1.8dha jechuudha. Asirratti maal hojjenne gabaabaa isaatti irra deebisneef ibsuudhaaf asitti 5 godhanna
jalqaba hiruudhaaf jechuudha. Asitti immoo 9 godhanna. Amma 5 si'a meeqatu 9 ta'uu 9 yookiin 9 gadi ta'uu danda'a jenna. 5 si'a 2 yoo goone 10 9 oldha hin fudhannu jechuudha. 5 si'a 1 qofaa fudhanna. 5 si'a 1 sitti goona jechuudha. Amma immoo 5 baay'isu 1 jenna 5 arganne jechuudha. Kana immoo walirraa hir'isne keenya 9 hir'isuu 5 4 jenna. 4 jennee kaane amma immoo 5 si'a meeqa yoo baay'ate 4 yookiin 4 gadi ta'uu danda'a jenna. Amma 4 immoo 5 gadi waan ta'eef hiramuu hin danda'u. Kanaafiyyuu 0 tokko sitti daballa. 0 tokko yoo sitti daballu immoo tuqaas kaa'uu qabna jechuudha. Tuqaa godhanna. Itti fufne 5 baay'isuu meeqatu 40 yookiin 40 gadi ta'uu danda'a jenna. 8 arganne. 5 baay'isuu 8 meeqadha? 5 baay'isuu 8 40dha. 40 jenna. 40 hir'isuu 40 meeqadha? 0 ta'e amma hafteenis hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu deebii keenya sitti arganneerra innis 1.8dha jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Kan itti aanu gaafiin arfaffaa lakkoofsi 270 hirmaattota qoftiitiin yommuu didiriirfamu isa kam ta'a jedha. Kana yeroo didiriirsinu akkamiin didiriirsuu dandeenya? 270 nuuf kennameera. 270 nuuf kenname kana yeroo didiriirsinu lamaan meeqa ta'a? Lamatti yeroo hir'u 270 135 nuu dhufa. 135 si'a lama 270 waan ta'uufi jechuudha. 135 nuu dhufa. 135 kana immoo daballee yeroo hir'u meeqa nuu dhufa? Lamaan hir'e yoo jenne dhumni isaa 5 waan ta'eef lamaaf hir'amuu hin danda'u. 3 haa yaallu. 3 yoo yaallu 3 yeroo hir'u 135 3 yeroo hir'u meeqa arganna? 135 3 yeroo hir'u 45 arganna jechuudha. 45 jennee barreeffanna. 45nis 3 yeroo hir'u meeqa arganna? 45 5 hir'uu dandeenya. 45 5 hir'uu dandeenya. 5 yeroo hir'u meeqa arganna? 45 5 yeroo hir'u meeqa arganna? 9 argachuu dandeenya. Maaliif 9 baay'isuu 5 45 waan ta'uuf 9 kana immoo ammas daballee yeroo 3 hir'u 3 arganna. Bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Bifa kanaan didiriirsinee booda bifa akka filannoo keessanii irra jiru kanaatti taa'uu qabaa jechuudha. Innis maal goona jechuudha? 2 as jira miti? 2 akka jirutti fudhannaa. 2 jennee fudhannaa. 3 iddoo meeqa jira? 3 iddoo meeqa jira? 1 2 3. 3 iddoo 3 jira jechuudha. Yeroo kana 2 isa keenya baay'isuu jennee 3 jennaa. 3 iddoo meeqa akka jiru ilaallee bifa ekspoonentii yookiin paawariidhaan keenya jechuudha. 3 iddoo 2 jira yoo ta'e paawarii 2 yookiin ekspoonentiin isaa 2 jennaa jechuudha. Yoo iddoo 3 jira ta'e immoo iddoo 3 jennee bifa kanatti 3 jennee barreeffannaa jechuudha. Baay'isuu jennee kan hafe jira 2 fudhanneerra 3 hunda fudhanneerra as 5 asitti hafeera jechuudha. 5 asitti daballa. Kanatti deebisaa argachuu dandeenya jechuudha. 2 baay'isuu 3 paawarii 3 baay'isuu 5. Kana filannoo keenya keessa ilaallaa jechuudha. Asitti 7 jira miti deebiinsa baarra jira jechuudha. Baarra 2 baay'isuu 3 paawarii 3 baay'isuu 5 jennee bifa kanaan argachuu dandeenya. Gabaabaa masaatti simsiisuudhaaf 270 nuuf kenname isa lamatti hirraa lamatti yeroo hirru koptiidhaan yeroo didiriirsinu 135 arganna. 135 3 yeroo 45 dhufa. 45 immoo 5 yeroo hirru 9 arganna. 9 yeroo 3 hirru immoo 3 arganna. Kana keessaa immoo isa gama harka bitaatiin keewwanne kana baay'isne keenya jechuudha. Innis 2 jalqabarra jira. 2 jennee 2 iddoo tokko qofa jira waan ta'eef bira dabarra baay'isuu jennee ammoo 3 itti dabarra. 3 immoo iddoo meeqa jira? Iddoo 3 jira. 3 jennees kaawwanne iddoo baay'ina 3 iddoo baay'ina meeqa akka inni jiru immoo ilaallanne bifa paawariidhaan asitti paawarii 3 jennee itti daballee barreeffanna. Paawarii 3 jennee baay'isuu immoo isheen hafte immoo 5dha. 5 jenna jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu kanneen asii gadii keessaa lakkoofsa guutuu kan ta'e kami jedha. Lakkoofsa guutuu kan ta'e kami kan jedha. Kanneen gadii keessaa lakkoofsi tokko guutuu ta'uudhaaf maal ta'uu qaba jenneerra
dijitiin dhumaasaa 0 2 4 6 8 6 warreen kun lakkoofsi isaanii lakkoofsota kanaan dhuma taanaan lakkoofsi sun guutuudha jechuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa dhumni isaa kana ta'e ilaallaa jechuudha. 6365 shaniin dhuma miti ta'uu hin danda'u as keessa hin jiru waan ta'eef inni baarra jiru 3dhaan dhuma 3nis ta'uu hin danda'u. Inni caarra jiru 8 dhuma 8 as keessa jira as jira ta'uu danda'a. Kun 7 dhuma 7 as keessa hin jiru kanaafiyyuu ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu deebiin maalla jechuudha caataa jechuudha. Gabaabaatti lakkoofsa guutuu yeroo gaafatamnu lakkoofsi guutuu isa kam yoo jedhamnu lakkoofsi sun 0 2 4 6 8 kanaan dijitiin dhumaasaa kana yoo ta'e deebii sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Akka kanatti ilaallaa. Kan itti aanu kan armaan gadii keessaa lakkoofsa koptii kan ta'e kami jedha. Lakkoofsa koptii jechuun maal jechuudha? Jalqaba lakkoofsa koptii hiikasaa baruu qabna. Lakkoofsa koptii jechuun lakkoofsa tokkoo fi mataasaaf qofa hiramuu danda'u jechuudha. Lakkoofsa tokkoo fi mataasaaf qofa hiramuu danda'u jechuudha. Innis fakkeenyaaf lakkoofsa koptii yoon isinii fudhadhe fakkeenyaaf 3 lakkoofsa koptiidha. 3 lakkoofsa koptiidha. Maaliif tokkoo fi mataasaaf qofa hiramaa jechuudha. Tokkoof 3 qofaaf hiramaa. Fakkeenyaaf 5 yoon fudhadhe 5 lakkoofsa koptiidha. Maaliif lakkoofsichi tokkoo fi mataa isaaf qofa hiramuu waan danda'uuf lakkoofsonni akkasii maal jedhamu jechuudha? Lakkoofsa koptii jedhamu jechuudha. 7 yoo fudhanne 7 lakkoofsa koptiidha. Innis tokkoo fi 7 qofaaf waan hiramuuf lakkoofsa koptiidha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Amma immoo filannoowwan asii gaditti nuuf kennaman keessaa koptii kan ta'e isa kam akka ta'e adda baasnaa jechuudha. Aarratti 17 jedha. Baan 25 caan 27 daan 30 jedha. Bira darbinee baa caa fi daa haa ilaallu. 25 yoo fudhanne 25 hirmaattota baay'ee qaba. Innis 25 tokkoof hin hiramaa akkasuma 5f hin hiramaa 25f illee ni hiramaa jechuudha. Kun tokkoo fi mataasaaf qofa miti jechuudha kan hirame. Lakkoofsa kan biraafis hirameera. Kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Caarra kan jiru yoo ilaallu immoo caan 27dha. 27 fudhannee yoo ilaallu 27 tokkoof hiramuu danda'a. 3f hiramuu danda'a. Akkasumas 9f hiramuu danda'a. 27f illee hiramuu danda'a jechuudha. Lakkoofsota baay'eef hiramuu danda'a. Kanaaf kunis deebii ta'uu hin danda'u. 30 yoo fudhanne 30 tokkoof hiramuu danda'a. 30 tokkoof hiramuu danda'a. 3f hiramuu danda'a. Akkasuma 10f illee hiramuu danda'a. Lakkoofsota baay'eef hiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf kunis deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. 17 yoo fudhanne garuu 17 lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa 17 qofaaf hiramuu danda'a jechuudha. 17 kanaaf kun lakkoofsa koptiiti jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf deebiin A ta'a. Gaaffii 7ffaa yoo ilaallu 5.93 ida'uu 7.62 jedha. Kana salphaatti yoo idaanu meeqa arganna jechuudha? 5.93 ida'uu 7.62 jennee bifa kanaan kaawwanna. 62 jennee bifa kanaan kaawwanna. Ida'uu jennee 3 da'uu 2 meeqadha? Irraa gadee idaanna. 3 da'uu 2 5. 9 da'uu 6 meeqadha? 9 da'uu 6 9tti 6 yeroo daballu 15 5 goone tokko immoo as dabarsinee keewwannaa jechuudha. Bakka kana keewwannaa tuqaan akkuma jirutti dabarti. 5 da'uu 7 meeqadha? 5 da'uu 7 12. Tokko immoo asii qabna. Tokko da'uu 12 da'uu tokko 13. Kanaaf meeqa arganna jechuudha? 13.55 arganna jechuudha. Kanaaf deebiin aarra kan jiru kana ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu
shanii irra sadii hir'isuu 2.5 jedha. Shanii irra sadii hir'isuu 2.5 jedha. Gaaffii kana hojjechuuf immoo maal gochuu qabna jechuudha. Jalqaba akkamittiin akka firaakshinoota walirraa hir'isuu dandeenyu ilaalla jechuudha. Firaakshinoonni tokko yoo nuuf kennaman akkamittiin walirraa hir'isuu dandeenya kan jedhu akka barnoota yeroo darbee irratti barannetti yoo ilaalle firaakshinoota walirraa hir'isuudhaaf maal gochuu qabna? Fakkeenyaaf firaakshiniin bifa a irra b hir'isuu c irra d nuuf kenname yoo ta'e firaakshinii kana akkamiin walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. a baay'isuu d hir'isuu c baay'isuu b irra jennee jalatti immoo b baay'isuu d jennaa jechuudha. Bifa kanaan firaakshinoota walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Foormulaa kana fayyadamnee haa hojjennu. Kanas 5 irra 3 nuuf kennameera. 5 irra 3 nuuf kenname kana maal goona jechuudha. 5 baay'isuu 5 jennaa jechuudha. A baay'isuu d waan jedhuuf a baay'isuu d jedha jechuudha. A baay'isuu d kan jedhu immoo a bakka 5dha. Inni kunis 5dha. Kana lama waliin baay'isna jechuudha. Kana bifa kanaan waliin baay'isna. 5 irra 3 hir'isuu 2 irra 5 jedhe ture gaaffichi. 2 irra 5dha. 5 isa kanaan haa baay'isnu. Meeqa arganna? 5 baay'isuu 5 jenna. Hir'isuu jennee asitti immoo c baay'isuu b jedha. Caan kamidha? Caan as jiruu fi baan immoo as jirudha jechuudha. Kanaafi kana jechuudha. 2 baay'isuu 3 jenna jechuudha. 2 baay'isuu 3 jenna. Irra goonee jalatti immoo 3 baay'isuu 5 goona jechuudha. 3 baay'isuu 5 goona. Asitti 5 baay'isuu 5 meeqadha? 5 baay'isuu 5 25dha. Hir'isuu 2 baay'isuu 3 no 6dha. Irra jennee 3 baay'isuu 5 immoo meeqadha? 15 jechuudha. Amma kana hir'isnee arganna jechuudha. 25 hir'isuu 6 meeqadha? 25 hir'isuu 6 19. Jala immoo 15 jira. 15 barreeffannaa jechuudha. Bifa kanaan deebisaa argachuu dandeenya jechuudha. 19 irra 15 deebii ta'a jechuudha. Gabaabaasatti maal goona jechuudha. Gabaabaasatti sin ibsuufi firaakshiniin bifa a irra b hir'isuu c irra d yoo nuuf kenname foormulaa kanaan yaadannee hojjechuu dandeenya jechuudha. Innis a baay'isuu d hir'isuu c baay'isuu b irra b baay'isuu d jechuudha. Kana jechuun firaakshinii akkasitti nuuf kenname isa kana isa irra keessa jiru karaa kana isa nuuf kenname isa asiin nuuf kennameen baay'isna. Isa karaa kana nuuf kenname immoo isa karaa kana nuuf kennameen baay'isne isa waamsisaa isaa immoo waliin baay'isnee deebisaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu meeshaa qarshii 9,000 bitame irratti gibirri dabalataa 15% dabalamee gurgurame jedha. Gibirri dabalataa meeshaa kanaa qarshii meeqadha jedha. Kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabna? Jalqaba qarshii meeqaan bitame meeshaan suni? Qarshii 9,000 bitame jechuudha. 9,000 qarshii 9,000 bitame. Gibirri dabalataa immoo 15% jedheera jechuudha. 15% kun qarshii meeqa akka ta'e argachuu qabna jechuudha. Guutuun isaa qarshii 9,000 jenneerra jechuudha. Qarshii 9,000 jechuun 100 jechuu wajjin wal qixadha jechuudha. 100 jechuu wajjin wal qixadha. 15% kun immoo jira. 15% kana qarshii meeqa akka ta'e bira ga'uu qabna. Innis bifa kanaan asitti 15% jennee karaa kana immoo isa barbaannudha jechuudha. Bifa kanaan barreeffannaa. Ammasitti maal goona? 9,000 baay'isuu 15% jennaa jechuudha. Bishee kana kiroosii bifa kanaan hojjennaa jechuudha. 9,000 baay'isuu 15 meeqadha? 9,000 baay'isuu 15 jenna. 9,000 baay'isuu 15 15% jechuudha. 15% irra 100 immoo jalatti barreeffannaa jechuudha. Meeqa nu dhufa jechuudha. Asitti tun baay'isin dura 0 balleessuu dandeenya. 0 kun 0 ishee kanaan baduu dandeessi. 0 isheen kun 0 ishee kanaan baduu dandeessi. Meeqatu nu hafe jechuudha. 90 baay'isuu 15% asitti 100 as jira.
dhibbantaan lamaan waliin baduu danda'u. 90 baay'isu 15 irra tokkotti nu hafe irra tokko dhiisuu dandeenya. 90 baay'isu 15 baay'ifannaa jechuudha. 90 baay'isu 15 immoo baay'isni arganna. 90 baay'isu 15 meeqa ta'a? 90 baay'isu 15 bifa kanaan barreeffanne 5 baay'isu 0 0dha. 5 baay'isu 9 45dha. 45dha. 45 jennee barreeffannaa. 1 baay'isu 0 0dha. 1 baay'isu 9 9dha. Asitti meeqadha? 0 5 walitti daanna 4 da'uu 9 13dha. 1350 arganne jechuudha. 1350 kun maalidha jechuudha? Gibira dabalataa itti dabalamedha jechuudha. Gaaffiin nun gaafatamne immoo gibira dabalataa meeshaa kanaa qarshii meeqadha jedha. 1350 ta'a jechuudha. Deebiinsaa caarra jira. Garuu immoo gatii waliigalaa namni sun baase yoo ilaallu gatii waliigalaa namni sun baase meeqadha? Jalqaba qarshii meeshaansaa qarshii 9,000dha. Gibirri dabalataa immoo parsantaa 15dha jechuudha. Parsantaa 15 sanitti walitti yoo daballu gibirri dabalataa 1350dha. Qarshiin ittiin bitame 9,000dha. 9,000 ta'uu 1350 immoo 10,350dha jechuudha. Yoo gatii waliigalaa gaafatamne kan daa kanarra jiru ta'a jechuudha. Garuu immoo amma kan gaafatamne gibira dabalataa qofaadha waan ta'eef caarrasa jiru ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu 4 baay'isu 3 4 jedha. Kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabna? Firaakshinii akkamittiin akka baay'isnu ilaaluu qabna jechuudha. Innis bifa a irra baa baay'isu c irra daadhaan yoo nuuf kenname firaakshiniin tokko maal gochuu qabna jechuudha? A baay'isu c irra baa baay'isu daa jennaa jechuudha. Kana jechuun inni irra keessaa isumarra keessaatiin baay'ataa jechuudha. Foormulaa kana fayyadamne haa hojjennu. 4 irra 9 baay'isu 3 irra 4 kan nuuf kennamedha. 3 irra 4 kan nuuf kennamedha. Amma 4 baay'isu 3 goona jechuudha jalqaba. 4 baay'isu 3 meeqadha? 12 jennaa jechuudha. 9 baay'isu 4 goona taane immoo 9 baay'isu 4 immoo meeqadha? 9 4 yeroo baay'isu 36 jechuudha. 12 irra 36 deebii yoo jira ta'e kana deebisuu dandeenya. Garuu hin jiru waan ta'eef hin salphisna kana. Lamaan yeroo salphisnu meeqa ta'a? 12 lamaan meeqa nuuf ta'a? 6 irra 36 immoo lamaan yeroo salphisnu meeqa arganna? 36 lamaaf yeroo salphisnu meeqa arganna? 18 arganna jechuudha. Kunis hin jiru waan ta'eef hin salphisna. 6 yeroo salphisnu 6 lamaaf meeqadha? 6 lamaaf meeqadha? 3dha. 3 irra 18 immoo lamaaf meeqadha? 6dha. 3 irra 6 ta'e ammas salphisuu dandeenya. 3 3 yeroo irru meeqadha? 1dha. 6 3 yeroo irru meeqadha? 3dha. Kanaafuu deebiinsa 1 irra 3 ta'a jechuudha. Deebii as keessaa immoo daarra jira. Akka kanatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabasatti foormulaa kana yaadachuudha jechuudha kan nurraa eegamu. Kanarraa asumarratti dhaabna. Bifa kanaan gaaffii qormaata ministirii kan kutaa 6ffaa chaanaalii kanarratti hojjennee gosoota saabjektii garaagaraa kan saayinsii naannoollee hojjennee waan isiniif gadhiisneerruuf chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun gaaffiilee gara fuulduraatti hojjetaman akkasiin qaqqaban gochuu dandeessu jenna. Chaanaalii kana sabiskiraayib godha. Akkasuma hiriyoota keessaniif illee qooda. Karaa feesbuukii fi karaa teelegiraamii chaanaalii keenya jooyin gochuu dandeessu. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuun dagatiin akkasuma yaada qabdaniif koomentii irratti nuuf barreessaa jennaan. Galatooma.